Londe malube ko barbacha halaptizyo bare Ashama akkam jirtu hordoftoonni koo gama tokkoof gama YouTube channel kiyyaatan hordoftan maraaf nageenyi koo lafa jirtan maratti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Har'as gaafii biraa deebisuufan dhufe jechuudha. Isinis akkuma yeroo kamuu komentii jalatti gaafii kana irratti hirmaattanii akka yaadan jajjabeessitan asumaanan kabajaan isin gaafadha. Akkasumas viidiyoon kun dheerachuu wanta maluuf YouTube channel kiyyarra seentanii akka xumuraa dhaggeeffattanii yaada keessan kennitaniif asumaanan irra deebiidhaan kabajaan isin gaafadha. Egaa gaafiin obboleettii keenya akkana jedha. Duraan dursaa yeroon biyya jiru jaalalleen qaba ture. Jaalallee kiyya san warri kiyya hin jaalatan. Ani immoo baay'een jaaladha. Innis baay'ee na jaalata ture. Sababa jaalala kanaatiin anaaf jecha amantaa isaa musliima kan ture gara kootitti jijjiirrate. Garuu warri koo waan hin jaalanneef obboleessi koo gara biyya hambaa akkan dhufu na taasise. Anis tole jedhee tanan gara biyya hambaa dhufa. Mucaa sana waliinis osoo wal jaalannu gargar baane. Ergan biyyaa bahe mucaa sana waliin dubbanne hin beekne. Akka carraa ta'ee ergan gara biyya hambaatti dhufe mucaa biyya tokko taane waliin gara FB'tiin wal barre. Isaa waliin osuma waliin taphannu jaalalli walirraa nu qabee gara jaalalaatti seenne. Yeroo sanatti baay'ee na jaalata ture. Anis baay'een isa jaaladha. Haa ta'u malee yeroodhaan booda garuu baay'ee chillaa natti jechuu qabe. Yeroo nani bilbila bilbiluuf na jalaa hin kaasu. Yoo kaases yoo sun irratti cufata. Ani yoo inni bilbila irratti cufate qaxxitaan kaardii buutee bilbilaaf. Haa ta'u malee chaatirra osoo taa'ullee naaf hin barreessu. Anatu barreessaaf. Osuma kanaan jirru yeroodhaan booda akka daa'ima tokko qabu natti hime. Garuu hin fuune alaan qaba malee. Obboleeyyan kiyyaaf maatiin kiyya kana hin beekan. Akka nama biraatirraa dhageessu wanta hin feenifan sitti himee naan jedhe. Baay'een gadde. Sababni isaatis erga jaalala keessa seennee anis baay'ee ergan isa jaaladheen booda isa kana natti himuun isaa baay'ee na gaddisiise. Haa ta'u malee tole jedhee tanan dhiifama godhee fi irra darbe. Inni isa sanas na dhoksu isaatti dhiifama nan gaafan. Ani wanta jaaladhuufan kana booda wanta tokko nan dhoksin kan darbee jedhee tanan irra tareef. Innis tole kana booda homaas hin dhoksu naan jedhe. Haa ta'uti ergasii inni hiriyoota kee kan biyya keessaa jaalattu walla barsiisinaan jedhe. Akkamittaan hiriyoota kootiin wal si barsiisanaan jenna amma ati dhuftutti hiriyoottan kee keessaa tokko ishii jaalachuun qabaa naan jedha. Anis baay'een gadde onneen kootis baay'ee madaa'e. Akkamittiin akkana naan jetta jennaan yookiin fedhii kiyyaaf guyyaa tokko naaf eeyyami naan jedhe. Isa kanas irra deebiidhaan na gaafate. Guyyuma takkaaf kabaja naaf hin laatu. Kabajas naaf hin qabu. Baay'ee na tuffata. Anaaf iddoon qabu. Ani garuu humnaa olan isa jaaladha. Maalan godhee tanan isa dagachuu danda'a yookiin isa dhiisuu danda'a. Inni yeroo naan kenne na waliin hin dubbatu. Yeroos naaf hin laatu. Yoo nanan bilbileef malee naaf hin bilbilu. Yeroo nanan barreesseef malees naaf hin barreessu. Ani guyyaa hojiirra oole tanan halkan chaatirra taa'ee isaaf barreessa. Inni garuu iddoo naaf hin qabu. Isaan ala garuu dhiira biraa waliinis dubbachuu hin dandeenye. Ijji kiyyaa ammallee isuma bira. Balleessaa isaatiif anatu dhiifama gaafataaf. Kadhadhee tanan dhiifama jedhaan. Inni garuu badii isaatiif guyyaa takka badii isaatiif dhiifama na gaafatee hin beeku. Maal obboleeyyan koo furmaata naaf laadhaa jette. Egaa gaafiin obboleettii kiyyaa dhugaa dubbachuudhaaf kana dura gaafilee hedduu deebiseera. Haa ta'uti gaafiin kun baay'ee sammuu kiyya kan dhukkubseedha jechuudha. Irra deddeebiidhaan ilaalan tures dubbisaan tures jechuudha. Isinis mee irratti hirmaattanii akka gaafii kana irratti gadi fageenyaan obboleettii keenya kana gargaartanan asumaan kabajaan isin gaafadha. Ani duraan dursaa yaanni ani kennuu barbaadu tokkoffaa irratti erga gara jaalalaatti seenanii akka daa'ima qabu itti hime. Haa ta'uti isa sanarratti badii hin qabu naaf fudhadha jechuudha. Sababni kana jechuu danda'eef yeroo sanatti inni baay'ee jaalata ta'a. Baay'ee wanta jaalatuuf yoo itti hime akka ishee dhabuu danda'u kana yaadeti ta'a. Yeroo tokko namoonni nama baay'ee jaalatan san wanta dhoksu wanta itti himuu barbaadan san hin dhoksu. Sababni isaatis nama kana yoon itti hime nan dhaba jedhanii wanta yaadaniif. Haa ta'u garuu ammas taanaan nama biraatirraa hin dhageenye yeroon barfatus isumarraa dhageesse waan ta'eef isa sana dhiifama gochuu fi keetiif baay'ee gaarii goote. Akkasumas ammoo baay'ee na aarsa. Isa dhaga'u kootti baay'een aaree jetteetta. Aaruu hin qabduun siin jedha iddoo sanatti. Sababni isaatis inni sun seenaa jireenya isaa kan kaleeti malee
kanarraati miti. Seenaa jireenya isaa kaleessan keessa immoo ati keessa hin jirtu. Kanarraa qofa keessatti si ilaallata malee isa inni kaleessa dabarse keessatti tasumaayyuu seenaa san keessatti sin ilaallatu. Aariin kan kee sirriidha. Maaliif dura natti himne osoo gara jaalalaa hin seenin kan jedhudha kan si aarsuu danda'u natti fakkaata. Haa ta'uti garuu nuti dadhabbina gama tokkoon ni qabna. Innis dadhabbini sunis maalinni nama kana osoo jaalannu wanta kana yoo itti himne nama kana nan dhaba jedhee isa sana tilmaamuu mala. Dadhabbiin kun immoo namoota hedduu bira jira. Akkasittiin hubachuun gaariidha. Ammas taanaan inni ifa baasee sitti himuun isaa wanta gaariidha. Wanta si aarsus immoo hin qabu. Seenaa isaa kaleessaa keessa ati hin jirtu. Seenaa isa kaleessaa keessa waan hin jirreef si kan ilaallatu seenaa isaa har'aa keessatti qofa malee seenaa dabarsisan keessatti akkamittiin kana dabarseetti tasumaayyuu sitti dhaga'amullee hin qabu jechuudha. Sababni isaatis dhalli namaa seenaa garagaraati kan inni dabarsu, jireenya isaa garagaraati kan inni dabarsu. Atis jireenya kana dura dabarsitee jirta. Jireenya kee isa dura dabarsisan ammoo isas hin ilaallatu jechuudha. Siisa ammoo iddoo kana yoo keenye seenaa inni dabarsisan keessatti hin ilaallatu. Seenaa isa kaleessaa osoo hin taane sii kan ilaallatu seenaa irra har'a keessa jirtanii fi boru itti deemaa jirtan qofaadha. Seenaan inni kaleessa darbe nama biraa faana ture waan ta'eef darbeeras waan ta'eef guyyaan kaleessaa har'atti jijjiiramuu hin danda'u. Kanarraa duubatti deebi'uu waan hin dandeenyeef jechuudha. Kanaaf inni darbee as deebi'uu hin danda'u. Inni har'aatis ammoo hin darba waan ta'eef seenaa san keessatti tasumaa sitti dhaga'amuu hin qabu. Isa sitti himuun isaa dhugaa jiru sitti himuun isaa badii isaa miti. Isa kana wanti jechuu barbaadu isa kanaadha jechuudha. Badii isaa miti. Maaliif jennaan seenaan dabarsinan qabu kana jedhee sitti himuun isaa badii hin qabu jechuudha. Isa lammaffaa irratti kanan jechuu barbaadu yoo ati bilbilteef malee inni siif hin bilbilu. Yeroo ati bilbilteef immoo ilaalcha tuffisii qaba siin kabaju jechuudha. Egaa jaalallee jechuun durumaan dursaayyuu nama si kabajudha. Si jaalachuu irraa si kabajuutu caala. Sababni isaatis nama si jaalatutu si kabaja waan ta'eef. Iddoo kabajni hin jirretti ammoo tasumaayyuu jaalallee hin jiru. Kana jara murtee beekuudha qabda. Inni osoo ati waliin haasa'uu feetuu sirratti cufu miti ofiif yaadee kan si bilbiluu qabu. Sa'aatii meeqatti hojii xumurta, sa'aatii meeqatti chaatarra seenta jedhee kan si caqacaquudha. Egaa dhiironni kana hin beeku jedhee tanaan yaada. Maaliif jennaan onni irraa si jaalata, onni irraa si barbaada yoo ta'e hanga ati bilbiltuuf hin eegu. Sirrammoo isatu yeroo firii qaba. Sababni isaatis inni kan jiru biyya keessa waan ta'eef ati immoo kan jirtu biyya hambaati. Isatu si yaadatee sa'aatii meeqatti hojii xumurta, sa'aatii meeqatti chaatarra seenta jedhe kan ganamaaf galgalaa irra caalmatti iyyuu jaalalaaf iddoo kennee si yaadachuu qabu isa ture. Iddoo kanatti ammoo ati iddoo isaa buutee situ chaat godhaa fi situ bilbilaa fi akkasumas ilaalcha tuffisii qaba. Egaa kabajni waan hunda caalaa kan of kabachiisu ammoo abbaadha. Ani kanas hin jechuu barbaadu durumaan dursaayyuu nama kanaan online irraan wal barte. Kanaaf jaalala siif hin qabuudha nan sitti himuu barbaada. Egaa barreeffama kee keessatti wanta hedduudha kanatti ibsite jechuudha. Jaalala osoo siif qaba ta'e durumaan dursa namni kun kabaja siif laata, ilaalcha gaarii siif qabaata. Maaliif sin tuffatu sirrattis bilbila cufee hin deemu. Ammuma fe'ellee kabajaayu si dhorkatu jechuudha. Bakka iddoo dhiira tokko akka dhiira tokkootitu jechuudha yaadumsi namaatu namni tokko nama jibbeef kabaja namaa gadi hin buusu. Haa ta'uti kun immoo irra caalmatti tuffiidha kan siif agarsiisaa jiru jechuudha. Kanaaf namni kun boruuf siif hin ta'u. Isin nama ijaan waliin arginedha. Akkasumas gara fuulduraa nama gara bultiitti seenuu danda'udha. Egaa wanti ijatti ilaalanii namatti hin bareenne tokko garaan ofiillee namaaf hin fudhatu. Kanaaf jireenya kee hin balleessini. Namni kun immoo jireenya isaa keessaa si baasati kan inni jiru. Bilbila sirratti cufee yeroo ati bilbilte malee daataan irratti cufatee yeroo deemu ati maallaqa kee guutteeti kan itti bilbiltu. Akkasumas ammoo yeroon kan kee isa faana qofa akka ta'edha. Inni kun ammoo ilaalcha tuffii cirraashittuu jechuudha. Daran ilaalcha tuffii akka siif qabu taasise malee siif kabajatas maalaachuu hin dandeenye. Kanaaf yaa obboleetti kun jireenya kee hin balleessini. Namni kun sin jaalatu, sin barbaadu. Isuma kanaanan sitti himuu barbaada jechuudha. Maaliif jennaan osoo si jaalate, osoo si barbaada ta'eeti, osoo ilaalcha gaarii siif qaba ta'eeti, wanta si jaalatu qofaaf iyyuu si kabaja hanga si argatutti. Akkasumas ammoo
iddoo olaanaa siif laata ture. Inni biraan hiriyaa kee kan jaalattu akka isaan wal barsiistuu fi hanga sanatti immoo hanga ati galtutti akka jaalatudha kan inni sitti hime. Baay'ee kan na ajaa'ibe keessaa isa kanaadha. Ilaalcha tuffii daran akka qabu kan akkan tilmaamu kan na taasise jechuudha. Egaa dhiirumti akkana jedhuyyuu dhuguma dubbachuudhaa fi baay'ee tokko na ajaa'ibe. Maaliif jennaan hanga ati galtutti si mudda malee atumti gali sin jedhallee malee ganamaaf galgala yoo ati nan dabalallee yookiin waggaa tokko dabaladhaa yookiin ji'oota haganaan dabaladha yeroo ati jettullee lakki hanga ati dabalatutti hin fedhu gali gaa'ila waliin godhanna ijaan wal argina yookiin deebitee deemta sin jedha malee hiriyaa keetiin wal dabarsiisi hanga sanatti isheen jaaladha inni jedhu kun mee iddoodhuma sanattuu yeroo ati tilmaamte si jaalallee isaatii miti. Ani gaafan jecha kee kana sirraa dhaga'u dhuguma dubbachuudhaaf baay'ee tokko natti dhaga'ame jechuudha akka shamara takkaatittu. Kanaaf namni kun nama iddoo siif hin qabnedha. Nama baay'ee si tuffateedha. Ati immoo ofii keetiif qaalidha. Nama akka qaalitti si ilaalu, nama akka qaalitti si jaalatu, nama akka ija isaatitti si jaalatutu immoo jira iddoo biraa jechuudha. Iddoo kanatti yeroo tokko iddoo tokkicha qofatti barbaadamna nutti fakkaata garuu miti iddoo kumaatamatti barbaadamna. Iddoon nuti ittiin barbaadamne iddoo tokkicha qofaadha. Innis nama keenya hin taane tokko dirqamaan irratti of fidu. Yeroo kanatti amma ati namni kun sin jaalatu garuu situu dirqamaan chaat gochaafii jira, situu bilbilaafii jira. Yeroo daataan isaa jalaa cufate situu maallaqa kee isarratti balleessee kaardii guutee bilbilaafii jira malee namni kun sitti dhibbatee yeroo siif laatee nafaana haasa'i biyya hambaa jirta yaada keessarraa qooddachuu akkasumas ammoo karoora gara fuulduraa si faana baafachuu yeroo galte maal akka hojjechuu barbaaddu fi isa waliin karoorri kee gara fuulduraa maal akka ta'e yaada kee tasuma hubachuu hin dandeenye of si barsiisuu hin dandeenye situu irratti hufidhaa jira. Kanaaf gaafa namni tokko nun barbaanne jireenya isaa keessaa gaafa nu dhiibaa jiru nuti ammoo dirqamaan irratti of hidhuun keenya dogongoraa. Maaliif jennaan iddoo kanatti jechoota isaa tilmaamii mataa isaa garuu eenyu miidhaa jira suma miidhaa jira kan ammoo kan gochaa jiru isa caalaa sumadha. Maaliif jennaan namni kun nan barbaadu jettee of abdii kutachiisuu hin dandeenye na barbaadda kan jedhudha kan ofitti horaa jirtu garuu sin barbaadu ilaalcha tuffisiif qaba. Dabalataan nama biraa faanallee isaan ala dhiira biraatiin ala chaat gochuullee akkasuma nama biraa faanallee haasa'uu hin danda'u dhiira biraa faanallee kan jedhullee kaastee jirta. Inni kunis ilaalcha dogongoraati. Sababni isaatis atama fakkeenyaaf isa dhiisee dhiira biraa waliin nan haasa'a shamarri hedduun akkasi kan isaan jedhan iddoo kanattis kufaatumaa fi kan si saaxilu jireenya kee gara fuulduraatitti abjuu kee gara fuulduraatitti akka hin dhugoomsine kaayyoo kee akka galmaan hin geenye si taasisa. Maaliif jennaan wanti hin haalamne tokko dhiirri hundi tokko miti shamarrilleen akkasuma. Haa ta'u malee ati yeroo kanatti onneen kee nama madaa'edha. Onnee kee kana immoo of yaaluu kan danda'u sumadha. Akkamittiin of yaaluu dandeessaa? Karoora mataa keetti duraan dursaa ejjannoo mataa keetti ofitti amanamummaa mataa keetti. Namni kun na tuffate namni kun ilaalcha gaarii naaf hin qabu namni kun nan barbaadu. Ati bareeddus ta'e fokkistuu wanta fokkisteefis miti namni kun kan si barbaadu dide. Garuu carraan keessa yeroo tokko yoo tokko hin taane akkasumas ammoo inni akkuma ilmoo qaba sin jedhe san tarii haadha manaallee qabaachuu danda'a. Iftoominaan sitti himuu dadhabeeti ta'a malee jechuudha. Hin fuune ani garuu ilmoon qabaa sin jedhe. Tarii immoo fuudhee ilmoo qabaachuus danda'a. Wanta qabuuf immoo si akka yerootitti sitti fayyadamaa jira. Kana wanti ani gadi fageenyaan beeku hin jiru. Atis kanammoo tilmaamuu qabda. Namni kun maaliif nan barbaanne? Egaa dhiironni yeroo hedduu dhiironni tokko hunda jechuu koo miti. Dhiironni tokko yeroo shamarri takka irra deddeebiidhaan iddoo kennitee fi kabajas laattee fi yeroo ishee aarsaa waliin taasistu kan ilaalcha gadi bu'aa qaban ni jirani. Dhiirri suni akka waan dhiirri addunyaarra hin jirreetti of ilaalu ni jira jechuudha. Isaan ala dhiirri biraa akka waan hin jirreetti. Inni kun ammoo ilaalcha mataa keetii, madaalli mataa keetii akka ofuma keetii gadi of xiqqeessitu taasisa nama sanaan caalaa jechuudha. Namni kun maaliif nan barbaanne? Na barbaadda. Anis hin jaaladha ati na jaaladhu isaan. Inni kun immoo jaalalee dirqiidhaan ta'u jaalalli fedhii onnee lamaanitiin jechuudha. Kan onnee lamaan yoo wal simate qofadha. Yeroo ammaan kanatti ammoo ati mataa kee qofaani kan isa jaalachaa jirtu malee inni si jaalachaa hin jiru. Ofii keetiif chaatii gootaaf ganama ofiif barreessaaf guyyaa ofiif barreessaaf galgala ofiif barreessaaf gaafa inni onlaayinii irra seenne ofiif bilbiltaaf yeroo inni onlaayinii irra hin jirre akkasi dhukkubullee ibsitee jirta jechuudha.
inni kun immoo gaarii miti. Akka daran baay'ee jaalattu innis wanta beekeef garuu miidhama kee qooddachuu hin dandeenye ilaalcha tuffiiti jechuudha kan inni siif qabu. Iddoo kanatti immoo isa caalayyuu immoo situu of miidhaa jira. Kanaaf an akka shamara takkaatitti wanti si gorsuu barbaadu tokko isa dagachuuf dhiira biraa waliin haasa'uun dirqama miti. Barreeffamoonni hedduun peejiiwwan hedduu irratti kan barraa'an hedduudha. Seeni dubbisi. Akkasumas viidiyoolee garagaraa daawwadhu kan gorsa namaaf laatu kan abjuu kee gara fuulduraa siif milkeessuu danda'u kan ofitti amanamummaa sitti horuu danda'u akkasumas ejjannoo kee tokko gochuu kan danda'u dabalataan kabajni mataa isaatiin maal akka ta'e ejjannoon kan kee iddoo kam akka ta'e namoota tokkoon jibbamneedhaaf kumaatamaan akka jaalatamuu dandeenyu akkasumas tilmaami mataa keetii akka bal'istee yaaddu namni sun qofti akka addunyaa kanarra jiruutti akkasitti hin dhagahamne jechuudha. Yeroo tokko tokko kaa'atumti iddoo kana keessatti jaalalli jaamadha kan jedhan sun ani iddoo kanatti na dhaqqabee jira kan jedhu ibsitee jirta. Haa ta'u garuu jaalalli sirriidha. Jaamadha jennee afaaniin hawaamnu malee irra caalmatti kan of jaamsuu danda'u numa mataa keenyadha. Qaroominni mataa keenyaa nu harka jira. Qalaqqiin illee akkasuma kan itti fayyadamu garuu abbaa qofaadha. Kanaaf ati shamara ejjannoo qabu ta'uu danda'uudha qabda. Ofitti amanamummaa mataa keetii qabaachuudha qabda. Viidiyoolee garagaraa ilaali. Kan abjuu kee milkeessuu danda'an, kan ilaalcha kee jijjiiruu danda'an, kan guyyaa tokkoon akka of taatus taasisan, sammuu keetiif kan bohaartii laatan. Akkasumas ati eessan jira, kaleessa eessan ture hanga jettutti jechuudha. Isa duraa sanallee akka hin daganneedha. Maaliif jennaan akka baay'ee jaalattu isa sanallee himaati kan jirtu. Haa ta'u garuu inni kunis immoo dabalataan akka isa sanallee dagattee immoo kana jaalatu taasisee jira. Amma immoo kana dhiistee kan biraas jaalattee onneen kee daran miidhamudha. Atis akka of hin taane kabajni keessa akka gadi bu'u si taasisaati kan inni deemu. Kanaaf isni darbes hireedha waan ta'eef darbeera. Isa ammaa kanas immoo dirqaman kan kee gochuuf yaaluun kee sirrii miti. Har'a caalaa boru miidhamta. Har'a bultii keessa hin seenne gaafa immoo bultii keessa seentan humni kee kunis si harkaa bada. Dargaggummaan ni darba. Yaadumsi kan kee kun immoo daran gadi xiqqaachaa deema. Sababni isaatis dhiphina sammuutirraan kan ka'e namni yaadni isaa bal'inaan kan yaaduu danda'u baay'ee gadi xiqqaachaa deemaa dhiphina sammuutiif saaxilamta. Fayyaa dhabiinsi ni dhufa jechuudha. Kanaaf akkas hin barbaanne nama tokkicha dhiira tokkicha garuu dhiira kumaatama biratti ati barbaadamtu akka taate of amansiisuudha qabda. Jireenya nama kanaa keessaa bahi isa dagachuudhaaf dirqama miti kan biraa jaalachuun. Ofitti amanamummaa mataa keetii qabaadhu sin jedha. Barreeffamoota hedduu dubbisii kan jireenyaaf ilaalcha namaa jijjiiruu danda'anis jira obboleettii koo. Ani kanuma irrattan goolabaa viidiyoon wanta dheerateef jechuudha. Kanarraan kanaaf garuu yaada mataa kootii gara keessatiin siifan qooda. Dhaggeeffattoonni simboneetu kan hanga hammaan afaana turtan galatoomaan sin jedha. Yaada keessan komentii jalatti qooduuf hin dagatina. Chaanaalii kiyya subscribe gochuu hin dagatina. Akkasumas warreen gaafilee dhiyeessaa jirtan tartiibaan isiniif deebisa. Obsaan na eeggadhaan isiniin jedha waan afaana turtaniif galatoomaa biraa bulaa.